Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa waliin an abdii fiixeeti. Mana barumsaa Gincii sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa keessatti kabajaa waggaa tokkoffaa mormiin itti eegale waliin wal qabate mormii guddaan uumamuunsaa himame. Itichaa guddataa gabaasa qaba. Sochiin warraaqsa saba Oromoo kan yeroo ammaa ciminaan itti fufee jiru kun kan eegale mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina Ginciitti. Manni barumsaa Gincii kan isheen itti argamtu godina Shawaa Lixaa aanaa Dandiittidha. Jiraataan magaalaa Gincii irraa dubbisne magaalaan isaanii guyyaa kaleessaadhaa eegalee kan duraanirra raafama guddaa keessa jiraachuu isheeti kan nuuf himani. Tole kanaaf yeroo ammaa kana karaarraa kan isaan nama qabaa jiranii haala adda addaatiin dararaa jiru. Yeroo ammaa kana immoo guutummaan guutuuti mana barumsaa sadarkaa lammaffaa keessatti mormiitu ture. Har'a immoo guutummaan guutuu isaatti manni barumsichaa hin jiru jechuudha. Cufaa oole barattoonni waggaa tokkoffaa isaanii kabajachaa turanii. Dhimma jiraataan magaalaa Gincii barattootatu mormii eegale jedhan kana adda baafachuuf barataan mana barumsaa kanaa wayita gaafannus akkas jechuun dubbata. Ani yeroo maqaa ibsachuu baadus barataa mana barumsaa qophaa'ina Ginciiti. Mormii sana dhageessisuu fi dursinee itti qophoofnee turre. Haaluma sanaan immoo mana barumsaa keessatti dungoo itti guyyaa lamaaf osoo hin baratin ol dhageenyee karoorfannee turre. Achiin karoorri sun milkaa'uu didee guyyaa kaleessaa mana barumsaa akkuma dhaqneen daftara keenya baatannee garagalle odoo hin baratin. Yeroo garagaluuf jirru sanatti immoo karaa gubbaarratti nu eeganii humni hidhatee jiru agaazonni jechuudha. Duubatti deebi'aati mana barumsaa keessa turaa jedhanii achiin nutti seenanii nu dabardamu yeroo kaan dareetti deebinee osoo hin baratin turre. Kan ikkirri mana barumsaa immoo akka nutti waliin seenee nurraa dhorkaa ture. Mana barumsaa seenan nuti kilaasitti deebinee sirba caalaa fa'aa waan akkasii kana barannee harka qaxxaamursinee suura ka'aa turre. Hin barannu jennee barsiisotaanis walii galee barsiisonni isin hin barsiisnu jedhanii turanii. Isa booda gaafa hojjaa duraa yookaan immoo wiixataa wal agarra jennee barsiisotaanis barattootanis adda adda gallee akka mana barumsaatti hin deebinee jechuudha. Barattoonni mana barumsaa kanaa dubbisne tokko akka jedhanitti adda bilisummaa uummata Tigraay wayyaaneen gaaffii karaa nagaan gaafachaatti jirru nageenyaan deebisuu dhiisee afaan qawweetti amanuun itti aantummaa dhabuu mootummichaa agarsiisa jechuun dubbataniiru. Ajjechaa fi hidhaa kana xumuratti gochuudhaaf wareegama kaffalamuu qabu kaffaluudhaan bilisummaa keenya gonfachuu barbaanna kan jedhanii barattoonni mana barumsaa Gincii ilmaan Oromoo biyya alaa jiran tokkummaan qabsoo keenyaaf akka nuuf tumsan barbaannas jedhaniiru. Osoo nuti karoorri nuti qabannee deemnu garbummaa caala du'atu filatamaadha isa jedhu san. Kanaaf jecha immoo dhumnus amma fedhumnus guyyaa tokkicha qaamni tokko nu deeggara yookaan immoo waanis ta'ee qaamni ala jiru kun nu gargaara jenneeti duuma filannee itti deemaa jiru. Waa qabu akka dafeetu amma siyaasattamaan nu gargaaru waa akkas nan kadhadhaa saba koo kan duuba jirus nan kadhadhaa bilisummaa waan immoo akka nu qaqqabsiisuun kadhadha. Sochiin 12 bara 2015 mana barumsaa keessanitti eegale akkamiin yaadatte jennee wayita barataa kana gaafannus akkas jechuun dubbata. Yeroo sanatti akkaataan itti eegale durumayyuu kan 2016 2006 sana akka lakkoofsa Habashaatti jechuudha. Yeroo Amboo fi godinoota adda addaatti ka'aa ture qabsoonni fincila diddaa gabrummaa kun iyyuu Ginciidhaan kaane ture yeroo sanatti inni akka malee nu quuqaa ture. Achiin hacuuccaan tokkos immoo baay'atee jennaan bosonna Qillemoo fa'aa gubaa jiru. Master pilaanii uummata Oromoo irratti fi godina addaa irratti diriirsaa jiru. Isa baay'ee nu arsee jennaan ijoollee muraasni kaanee mirga keenya maaf hin falmanne jennee kaanee eegallee achiin immoo sabni kan godina adda addaa jiru nu birmatee nutis immoo uummanni magaalaa Gincii fi Gaalessa jiran walii birmatee haala kanaan itti finiinee itti fufee isa nan yaadadha. Mormiin kun aanaa makana magaalaa Gaalessaa keessatti bal'inaan itti fufee wayita jirutti humnoonni waraanaa barattoota hedduu ukkaamsaatti jiraachuus maddeen keenya himanii jiru. Barataan kun gara dhumaarrattis seenaan leellisee haa yaadatu jedhee waan hin bira darbu ilmaan Oromoo kumaatamni wareegamaniiru jechuun OMN'tti himeera.
Sochiin kun yeroo ammaa Oromiyaa keessatti ukkaamsamee kan jiru humnoota waraanaa Koomaandi Poost labsii yeroo muddamaatiin malee saba Oromoo miti kan jedhu barataan kun ammas itti fufuun hanga Oromiyaa walaba'umtuutti akka finiinsinuuf dirqama Oromummaa keenyaa ba'uuf nuyi qopheedha. Tokkummaan waliin haa dhaabbannus jedhee jira. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosat magaalaa Goomee jedhamtu keessatti mootummaan meeshaa waraanaa jiraattotarraa hiikkachiisaa jiraachuun himame. Sadarkaa bulchiinsa aanaati hanga gandaati namoota qaama hooggansa keessa jiran irraa otoo hin hafne meeshaan sassaabamaa jira jedhu jiraataan magaalattii tokko. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosat magaalaa Goomee jedhamtu kana keessaa waraanni mootummaa deeme meeshaa hiikkachiisaa jira jedhu namoota nuti dubbifne tokko. Isaanirraallee meeshaa isaan hayyamatti qabantu irraa fudhatame akka isaan jiranitti magaalaa ani jiraadhu Goomee kana keessatti dargaggeessi yeroo kaan karaa kanarra guutee mul'atu amma humnoota waraanaatiin bakka bu'ameera jedhani. Dargaggooti kaan mana hidhaa jiru kaan immoo hidhaa baqatanii magaalattii gadi dhiisanii deemaniiru. Amma kan bilisaan magaalattii keessa sosso'ee meeshaa namarraa hiikkachiisaa jiru isaan Koomaandi Poostiidha jedhan. Egaa akkuma agartanii Koomaandi Poostii magaalaa irratti buusanitti achirraa eegalee namoota hidhaa turanii dargaggeessi magaalaa keessaa akka jiru gara mana hidhaatti galee jira. Achumarraan kan ka'e agartanii Koomaandi Poostiin namoota qabachuudhaan gandarra deemuudhaan meeshaalee waraanaa hunda guurachaa jira. Fakkeenyaaf uummata doorsisuudhaan meeshaa qabu jechuudhaan irra deemanii sakatta'anii meeshaa warra qabu irraa fudhataa jiran jechuudha. Warroota meeshaan kennin immoo gara mana hidhaatti deebisuun agartanii akkatti dirraa jiru. Amma jechuudha dargaggoonni akkuma jiruun waan mana hidhaatti galeef isaan irra deemanii jaarsota agartanii abbootii keenya hunda amma dirraa jiru yeroo ammaa kanatti jechuudha. Durarraa kaasee haga ammaatitti iyyuu miidhaa garaagaraa agartanii uummata keenyarraan ka'aa jiru. Kanaaf warroota agartanii meeshaan irraa guurames hanga ammaa meeshaan hin deebineefi. Namni kun akka jedhanitti kan meeshaa seeraan ala hidhatee jirurraa yoo guurame sun komeen kaasuu jedhan. Haa ta'u malee amma namootuma kanaan dura bifa seera qabeessa ta'een hayyamatti baafatee meeshaa bitatee harkaa sassaabaa jiruu jedhu. Namni kun akka jedhanitti kan ofiin bitatee hayyamatti qabu qofaa miti. Sadarkaa bulchiinsa aanaati hanga gandaatti namoota qaama hooggansa keessa jiran irraallee otoo nafne hiikkachiisamaa jira jedhan. Laalabdi namoonni agartanii meeshaa kana waraqaa ragaallee itti qaban akkasumas isaanuma keessa hidhataa gandaasa ta'e illee irraa fudhatan ni jira. Sassaabamaa jira kunis warroota waraqaa ragaallee itti qaban hundaayyuu irraa sassaabamaa jira. Maaliif kan uummata dhiisatiin uummata ta'eetu kan waraqaa ragaa itti baafatee jiru iyyuu irraa fudhatama kan hidhataa gandaatti illee akkasumas warroota shakkan jechuudha. Ati abaawoodhaa akkas jechuudhaan warroota shakkan hunda irraa fudhataatiin jiru. Namni kun akka jedhanitti eenyu akka meeshaa qabuuf hin qabne kan keessa deemee saaxilus namootuma kanaan dura sadarkaa adda addaatti itti gaafatamummaan mootummaa kana waliin hojjechaa turanidha jedhan. Bulchiinsi magaalaas aangoo hagaas aangoo yeroo sanitti yeroo ammaa kanatti tajaajilu hin qabu. Akkasumas warroonni kaabinoota illee aangoo hin qabanii isaan ofii isaaniitiif basaastuu nuu taha jedhanii nuuf hojjeta jedhanii filatanii itti leenjifatanii of jalaan deemanii uummata gandarraan deemuudhaan agartee dargaggeessa qabsiisaatiin jiru. Isaan amma Koomaandi Poostii hojjetaa jiru akka naannoo keenyatti waraanaan bulaa jiraniti. Isaan kun uummaticha keessa waan jiraataniif jecha oolmaa dargaggootaas ta'ee lafa maanguddooti magaalattii itti walitti qabaman hunda tokko tokko waan beekaniif dabarsanii laataa ooluu jedhan. Korri hoogganoota Oromoo idila addunyaa waltajjii isaa guyyaa jalqabaa Atlaantaa magaalaa Joorjiyaa irratti guyyaa har'aa eegalee jira. Iticha guddataa riippoortara keenya Usmaan Ukkumee dubbisee jira. Akkuma beekamu egaa yaa'inni hoogganoota Oromoo yookaan Oromoo Leader Convention guyyaa har'aa Atlaantaa magaalaa Atlaantaa Joorjiyaatti gaggeeffamaa jira. Akkuma beekamu korri kun kan jalqabe har'a sadaasa 11 bara 2016. Egaa akkuma beekamutti waldaaleen hawaasa Oromoo bakka bu'oonni waldaalee hawaasa Oromoo akkuma dhufaniin maqoota isaanii ibsatanii jiru. Kanaan alatti ammoo waldaan hawaasa Oromoo Minisoota obbo Tashitee Waaqoo pirezidaantiin jechuudha. Hawaasa Oromoo guutummaa addunyaarraa dhufan erga simatanii booda manguddoonni Oromoo akkasumas bakka bu'oonni amantiidha eebba geggeessanii jiranii. Eebba kanaan akka uummanni Oromoo keessattuu korri kun kora milkii fi kora gammachuu itti ba'a. Kora kanaatis akka uummanni Oromoo qaama qalbii guddaan irraa gammaduu fi
irratti waan guddaa irraa eeguun wal duraa duubaan eebba taasisanii jiranii. Usmaan waltajjiin kun yookiis immoo korri kun maal faa akeeka maal faa irratti kan fuulleffate jedhameedha kan himame seensa isaa irratti wanti ibsame yoo jiraate. Haga ammaatti wanni ibsame hin jiru. Egaa akkuma beekamu kallattiidhaan miidiyaa OMN'fis kan hayyamame bahiinsa isaati malee guyyaa boruutiif iftaanii yaa'iin kun itti fufa. Yaa'iin kun boruuf iftaanis kan itti fufu yoo ta'u har'as jalqabee jira guyyoota sadiif jechuudha. Kanarratti akka kallattiidhaan hin waraabamnee fi kan waraabames akka hin dabarfamne tarii namoonnis bilbila dhuunfaatiin akka hin waraabnee fi akka suuraalee hin kaafnes bifa of eeggannoo fi seekuriti ta'eedhaan kan akeekkachiifni kenname. Kanaaf maaltu jalqabaa fi booda maaltu ta'a xumurri isaa akkam ta'a haga ammaatti wanti beekame hin jiru. Maaliif sababa haala tokko of eeggannoo addaatiif jechaaf ibsuun barbaanne jechuudha waldaaleen hawaasa Oromoo waan kana qopheessan. Haa ta'u mee maaliif akka miidiyaan yookiis immoo iddoo sanatti sagalee waraabuunis ta'e miidiyaadhaan akka hin dabaramne maaliif wanta beekte qabdaa? Beekuun baay'ee rakkisaadha. Haala of eeggannoo fi walgahiin kun walgahii bifa icciitii ta'eedhaan yaa'iin kun icciitiiti. Kanaaf icciitiin kun asuma keessatti hafuu ta'a. Wantoota barbaachisu qofa ibsa akka godhamuun alatti kun asumatti icciititti hafa kan jedhamu ibsi waldaalee hawaasa Oromoo bakka bu'oota kanaan ibsame uummataaf jechuudha. Kanarratti egaa maaltu akka ta'uu fi maaltu akka gaggeeffamuuf ta'u wanti ifatti beekamu jiru. Haa ta'u immoo tilmaamaan yoo akka namoonni tokko himanii dhageenyutti keessumattuu haala yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru irratti akkamitti uummanni Oromoo akka gurmaa'uu fi rakkoon kun ammoo karaa kamiin akka fala argatu akkasumas ammoo uummanni Oromoodha akkam of cimsee humna akka ta'uu danda'u kan jedhu tilmaamni tokko ni dubbatama ammoo qabatamatti kana jedhamee wanti ibsame hin jiru. Kan qooda irratti fudhatani waldaalee hawaasaa qofa moo abbootiin amantaa yookiis jaarmiyaaleen siyaasaa irratti qooda fudhataniiru? Hunduu qooda fudhatanii jiru. Fakkeenyaaf waldaan hawaasaa Oromoodhaa kan akka Awurooppaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa fi Ameerikaa kanarraa guutumatti irraa qooda fudhatanii jiru. Akkasumas waldaaleen amantiilee hedduutu jira kanneen akka Musliimaa, Kiristaanaa fi Waaqeffataas dabalatee kanneen biroo bakka bu'oon irraa qooda fudhatanii jiru. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromootis seenanii jiru. Hogganoonni jaarmiyaalee siyaasaa as keessatti ni argamu. Walumaa galatti hawaasa Oromootii fi uummata Oromoo sadarkaa addunyaa irraa bakka kanatti argamanii namoota xiqqaatee 1,000 tilmaamamu kan walgahii kanarratti yaa'ii kanarraa qooda fudhachaa jiran. Haa ta'u mee gara dhumaa irratti tarii waltajjiin kun yookaan korri kun gaaga'insa siyaasaa ta'e namummaadhaa sarbaminsa mirga namoomaa biyya Itoophiyaa keessatti keessumaa ilmaan Oromoo irratti kan waggaansaa boor ta'u 12/2015 godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii magaalaa Giincitti eegale sana yaadachuun illee akka darbu abdiin godha. Mee wanti kun hagam egeree Oromoo fi Oromiyaa irratti fala kennee darba jettee yaadda? Maalis tilmaamta waltajjii kanarraa seensuma isaarraa? Kun tilmaama nama tokko odoo hin taane tilmaama nama hundaati. Keessumattuu uummanni Oromoo biyya keessa yeroo itti duuchaan mootummaa Itoophiyaatiin ajjeefamaa jirutti hedduun yeroo mana hidhaatti itti dararamaa jiruu fi biyyarraa baqataa jiru kanatti korri kun maaliin gadi ba'a? Akkasumas kora kanarraa uummanni Oromoo hoo maal eega? Wanni korri kun bu'uura femeessuu yookaan yaa'iin kun geggeeffamaa jiruuf qaboon isaa ijoon isaa maal kan jedhamu nama hundatu keessa gaafiin jira. Haa ta'u immoo egaa namoonni asitti hirmaatan hedduunis waldaaleen hawaasa Oromoo irraa argaman kuniinis akka milkitti eegaa jiru. Korri kun maal akkatti isaa maal akka ta'u hin beekamu. Haa ta'u malee odeeffannoolee arganneen har'a itti banamiinsa isaati. Guyyaa biroo immoo yaadannoo jedha. Yaadannoon kun akka tilmaamaatti yoo laalle akkuma ati jettee godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii magaalaa Gincii keessatti guyyaa boruutiin waggaan tokko kan guutu jechuudha. 12 jechuudha. Mormii Oromiyaa keessatti geggeeffame. Guyyaa iftaanii ammoo itti baya yookaan cuunfaa walgahii yookaan yaa'ii kanaatti dhihaata. Egaa kana keessatti boruuf iftaanis har'as ta'ee boruuf iftaanis maal akka geggeeffamuuf jiraatu waa waliin arginu ta'a jechuudha. Haa ta'u galatoomi ulfaadhu Usmaan Hukumee kora waltajjii Atlaantaa Joorjiyaarraa ibsanuuf kenniteef. Galatoomi. Magaalaa Buraayyuu keessatti saamichaa fi reebichi jiraattota irratti waraana mootummaan raawwatu akkaan hammaatee jira jedhu jiraattonni. Poolisoota Oromiyaatu guyyaa uffata siviilii uffachuun uummata basaasaa oolanii halkan isaantu dabarsee nu kennaa jira jedhan. Jiraataa magaalaa Buraayyuu tokko naman dubbise. Erga labsii yeroo muddamaa as jireenyi keenya akkaan yaaddessaa ta'aa bulaa jira jedhu namni kun. Nagaan gadi baanee deebinee gara manaatti galuuf onnee keenya nu dhaataa deema. Uummati hundi sodaa guddaa keessa jiraata. Bakka itti dhaabamnee sakattaamnullee hin beeknu. Maal akka nu mudatus hin beeknu. Sagaleen dhukaasaa meeshaa gurguddaa hin jiraatin malee magaalaa keenya keessa kan nuti oollu dirree waraanaa keessaa jedhan. Namni kun akka jedhanitti yeroo ammaa dargaggoota hedduutu qabamaatti jira. Maanguddoota hedduun reebamaa oola. Kan uummata qabsiisu immoo poolisootuma keenya kan naannoo Oromiyaatii jedhan.
Akka isaan jedhanitti poolisooti kun guyyaa guyyaa uffata siviilii uffatanii bakka uummati walitti qabamee jiru keessa deemaa oolu. Galgala galgala isaan koomaandi poostiitu keessa deemee odeeffannoo argatan irratti hundaa'uun namoota qabaa buluu jedhan. Baay'inaan poolisiin Oromiyaa hojiin isaanii bakka dhimma ta'e keessa deemanii uffatuma normaalii uffatanii uffatuma fi waaroo geessisaa waan adda addaa kan uffatanii isa booda guyyaaf keessa deemanii ilaalanii galgalumaan dhufaniiti qabu namoota manumarra deemanii. Iddoo namni itti baay'inaan argamu sakattaa oolu guyyaa poolisoonni isa booda galgala bakka humna dabalatanii dhufaniituma ijoollee mana guuranii reebuudhuma jawoodhuma kana bakka koomaandi poostiidhaan kanatti goranii uffata burreeffatan kana bakka gaafiin kanaan hin jiru jimmadhanii atiriiranii bu'aniituma mana shakkamteer taati manni keessa fattashamaadhuma bakka kana sanii hin jiru bakka mana seenanii fattashanii namtichuma sana qabanii deemudha jimmadhaniitu. Caal jedhaniituma fudhataniituma deemu bakka baay'ee bu'ee achi bu'eessaan beekamu yoo beeksisni dhaqee gaafate har'a ba'aa boruudhaa yaataarraamaa jira dubbisaa kanumadha. Kanaa saniin hin jiru bakka kana balleesse kanarratti argame waan hina ta'e hin sobeen hin jiru kanuma bakka jimmadhaniituma manaa fuudhanii qabu as deebisuun hin jiru beeksisatti hin deebi'u. Kana booda iddoo itti fudhataman hin beekamu bakka kana jedhaniitu hin beekamu. Hojiin poolisii Oromiyaa wanni inni ta'e duubatti as deebi'anii uffata normaalii akka keenyaa kana uffataniiti uummata keessa oolu guyyaa bakka uummanni baay'inaan oolu galgala garuu iddoo uummanni baay'atu sana hunda isaa ergaa xaarratanii namoonni kun namni kana jedhanii koomaandi poostii sanatti gallakkisuu isaan maqaa dhufanii buuranii deemuudhuma galgala siin qabamaa guyyaa fi naamma saachaan isaan namoonni dhuma bakka tokkotti galanii yookaan shaayii dhuguuf yookaan hoteela tokko seenan ergaa arganii dawwaluu fi eessoo silkiin cufamne bira ga'uun tokkichuma. Akka namni kun jedhanitti namnu walamanuu dhiiseera. Hundatu wal sodaata buraayyuu keessaa eenyuun akka ta'e waan hin beekneef jecha hundumatu birrataa nagaa wal gaafataa jedhani hidhaan ammoo oolee bulee akkaan nurratti hammaataa deemaa jiraa jedhan. Buraayyuu akka ijoolleen maqaan isaanii daddarbeera isaan immoo fardaan gaarii dhumarree oofan keessaa dhimmadhaniiti gaariituma hojjetanii gaarii irraa isaa jiranii koottaa deemaa jedhanii kaleessaa meeshaa kootiniin argaa ture. Nyaatanii reebanii qaban. Maantu wajjin nyaatee dhugaa maantu wal sodaatee jira. Namumti amma yoo nama miskiinii tokkotu keessa taa'ee si kenna waan ta'eef amma birriidhaan mootummaan kun kan uummata balleessaa jiru birriidhaan namuma normaalii kana ofitti qabaniituma birrii si kaffallaa waan akkasii kan jedhan amma buraayyuu keessa naannoo Shawaa Meedaa kan jedhamu ijoolleen keessa oolan ijoolleedhuma beeknu keessaa birriidhumaan wanti jedhaniituma birruma kaffaluun nutti fakkaata amma bakka ijoollee baay'ee kan qabsiisaa jiran namoonni nuti beeknu keessaa ijoollee sana irratti qabsoofnee hin qabanna gaafa jennee jennu ijoollumti nu beeknu hin badan amma nu biraa beektaa bakka badanii amma nama biraatti annitti jijjiiran namni baay'een qabamaa jira maaltu siruma bakka amma abbaa qabeenyaa hiyyeessaa hin jedhamu walumatti yaasatamaa jira akka jiru hunduma isaanii qabu bakka kana gaafiin qabu kun bakka tokkoffaa wanti ta'u amma diishoota manarra jiru kana nama OMN isaatii dhaggeeffatu infoormeeshinii sirriitti nu guura jedhanii isaan nama qabu galgalumatti seenanii fuudhanii deemu bakka gaafiin qabu kun. Godina Shawaa Bahaa magaalaa dheeraatti humnoonni waraanaa wayyaanee namoota nagaa hidhaa fi reebaa jiraachuu jiraattonni dubbatani. Bal'ina gabaasa kanaatiif itichaa guddata. Manguddoon godina Shawaa Bahaa magaalaa dheeraa irraa dubbisne akka yaada isaanii OMN'if qoodanitti labsii yeroo muddamaa sababeeffachuun humnoonni waraana mootummaa wayyaanee namoota hidhaa fi sarbaa jiraachuu isaanii dubbatanii. Namni kaanii yaa'u kaakuun dhawaatan dafanii kaanii banii gadhiisanii kaanii gorsanii gorsaan gadhiisanii murtii torban lama hirfaa ka hidhamee jira ka ji'a tokko hidhamee jira gadhiisanii amma immoo ka torban kana keessa amma garii nuyi durbeessitan jedhanii garii immoo hidheessa dafanii garii qaama hidhanii kadhamee hidhame kuni jabaatee Nufa keessatti dhufate fadii lafa qabanii baay'inni isaanii ol jaraa yaasanii ka amma hidhaa keessa jiru nama 32 ka nama argisa.
Hidhaanis ta'e reebichaan kun magaala keessatti qofa osoo hin taane gandoota baadiyyaa keessattis babal'atee jiraachuus manguddoon kun himaniiru. Bakkeetti gamanii amma dhiiraa hoolis adeemaa keessa jiran amma jaafi hojii haadha fi kalee galii dhimmaasha dhimmadda fi galmaa fidanii dasanii hiikaa galii immoo kalee fidan galii haadha fidan. Qaamni humna qabu nu waliin ta'ee mootummaa sirnoota darbanirra garaa jabeessa ta'e kana akka nurraa kaasu barbaanna kan jedhanii manguddoon kun ilmaan Oromoo biyya keessaa qabsootti jirra warreen biyya alaas nuuf birmadhaatii umurii bulchiinsa mootummaa kana haa gabaabsinu jechuunis dhaamaniiru. Insan tajaajilaa ismoo jennee falli isaa yoo jiraate fala isaa nu barbaada yoo falli jiraate naaga humna kennaa taaggali uummanni kunuumaa namni sadii taaggalillee taanamillee namtillee du'illee yoo wanti karaa fooyyessanii jiraate mala nu ta'anii gara kennaa gara ulfeeyyee Tujilbatti jira uummanni kun dhiiraalee hundi isaaniitu dadhabee malli maalii hooyyessi karaan hooyyessanii mala nuutooftanii dandeettii kana taanti adii dabarsu. Egaan daawwattoota keenyaa oduun har'aaf jenne kanuma gama kootiin nagaatti. Akkaataan itti eegale durumayyuu kan 2016 2006 sana akka lakkoofsa Habashaatti jechuudha. Yeroo Amboo fi godinoota adda addaatti ka'aa ture qabsoonni fincila diddaa gabrummaa kun iyyuu dinqiidhaan kaane ture yeroo sanatti inni akka malee nu quuqaa ture. Achiin aduutiin tokko tokkos immoo baay'atee jennaan bosona Qillemoo fa'aa gubaa jiru. Master pilaanii uummata Oromoo irratti fi godina addaa irratti beeksisaa jiru. Isa baay'ee nu haasee jennaan ijoollee muraasni kaanee mirga keenya maaf hin falmanne jennee kaanee eegallee achiin immoo sabni kan godina adda addaa jiru nu birmatee nutis immoo uummanni magaalaa Gincii fi Gaalessa jiran walii birmatee haala kanaan itti finiinee itti fufee isa nan yaadadha. Mormiin kun aanaa makana magaalaa Gaalessaa keessatti bal'inaan itti fufee wayita jirutti humnoonni waraanaa barattoota hedduu ukkaamsaatti jiraachuus maddeen keenya himanii jiru. Barataan kun gara dhumaarrattis seenaan leellisee haa yaadatu jedhee waan hin bira darbu ilmaan Oromoo kumaatamni wareegamaniiru jechuun OMN'tti himeera. Sochiin kun yeroo ammaa Oromiyaa keessatti ukkaamsamee kan jiru humnoota waraanaa koomaandi poost labsii yeroo muddamaatiin malee saba Oromoo miti kan jedhu barataan kun ammas itti fufuun hanga Oromiyaa walaba'umtuutti akka finiinsinuuf dirqama Oromummaa keenyaa ba'uuf nuyi qopheedha. Tokkummaan waliin haa dhaabbannus jedhee jira. Godina Shawaa Bahaa aanaa Boosat magaalaa Goomee jedhamtu keessatti mootummaan meeshaa waraanaa jiraattotarraa hiikkachiisaa jiraachuun himame. Sadarkaa bulchiinsa aanaati hanga gandaati namoota qaama hooggansa keessa jiran irraa otoo hin hafne meeshaan sassaabamaa jira jedhu jiraataan magaalattii tokko. Godina Shawaa Bahaa aanaa Boosat magaalaa Goomee jedhamtu kana keessaa waraanni mootummaa deeme meeshaa hiikkachiisaa jira jedhu namoota nuti dubbifne tokko. Isaanirraallee meeshaa isaan hayyamatti qabantu irraa fudhatame akka isaan jiranitti magaalaa ani jiraadhu Goomee kana keessatti dargaggeessi yeroo kaan karaa kanarra guutee mul'atu amma humnoota waraanaatiin bakka bu'ameera jedhani. Dargaggooti kaan mana hidhaa jiru kaan immoo hidhaa baqatanii magaalattii gadi dhiisanii deemaniiru. Amma kan bilisaan magaalattii keessa sosso'ee meeshaa namarraa hiikkachiisaa jiru isaan koomaandi poostiidha jedhan. Egaa akkuma agartanii koomaandi poostii magaalaa irratti buusanitti achirraa eegalee namoota hidhaa turanii dargaggeessi magaalaa keessaa akka jiru gara mana hidhaatti galee jira. Achumarraan kan ka'e agartanii koomaandi poostiin namoota qabachuudhaan gandara deemuudhaan meeshaalee waraanaa hunda buurachaa jira.
fakkeenyaaf uummata doorsisuudhaan meeshaa qabu jechuudhaan irra deemanii sakatta'anii meeshaa warra qabu irraa fudhataa jiran jechuudha. Warroota meeshaan kennin immoo gara mana hidhaatti deebisuun agartanii akkatti dirraa jiru. Amma jechuudha dargaggoonni akkuma jiruun waan mana hidhaatti galeef isaan irra deemanii jaarsota agartanii abbootii keenya hunda amma dirraa jiru yeroo ammaa kanatti jechuudha. Dura irraa kaasee haga ammaatitti iyyuu miidhaa garaagaraa agartanii uummata keenyarraan ga'aa jiru. Kanaaf warroota agartanii meeshaan irraa guurames hanga ammaa meeshaan hin deebineefi. Namni kun akka jedhanitti kan meeshaa seeraan ala hidhatee jirurraa yoo guurame sun komeen kaasuu jedhan. Haa ta'u malee amma namootuma kanaan dura bifa seera qabeessa ta'een hayyamatti baafatee meeshaa bitatee harkaa sassaabaa jiruu jedhu. Namni kun akka jedhanitti kan ofiin bitatee hayyamatti qabu qofaa miti. Sadarkaa bulchiinsa aanaatii hanga gandaatti namoota qaama hooggansa keessa jiran irraallee otoo nafne hiikkachiisamaa jiraa jedhan. Laalabdi namoonni agartanii meeshaa kana waraqaa ragaallee itti qaban akkasumas isaan. Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa waliin an abdii fiixeeti. Mana barumsaa Gincii sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa keessatti kabajaa waggaa tokkoffaa mormiin itti eegale waliin wal qabate mormii guddaan uumamuunsaa himame. Itichaa guddataa gabaasa qaba. Sochiin warraaqsa saba Oromoo kan yeroo ammaa ciminaan itti fufee jiru kun kan eegale mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina Ginciitti. Manni barumsaa Gincii kan isheen itti argamtu godina Shawaa Lixaa aanaa Dandiittidha. Jiraataan magaalaa Gincii irraa dubbisne magaalaan isaanii guyyaa kaleessaadhaa eegalee kan duraanirra raafama guddaa keessa jiraachuu isheeti kan nuuf himani. Tole kanaaf yeroo ammaa kana karaarraa kan isaan nama qabaa jiranii haala adda addaatiin dararaa jiru. Yeroo ammaa kana immoo guutummaan guutuuti mana barumsaa sadarkaa lammaffaa keessatti mormiitu ture. Har'a immoo guutummaan guutuu isaatti manni barumsichaa hin jiru jechuudha. Cufaa oole barattoonni waggaa tokkoffaa isaanii kabajachaa turanii. Dhimma jiraataan magaalaa Gincii barattootatu mormii eegale jedhan kana adda baafachuuf barataan mana barumsaa kanaa wayita gaafannus akkas jechuun dubbata. Ani yeroo maqaa ibsachuu baadus barataa mana barumsaa qophaa'ina Ginciiti. Mormii sana dhageessisuu fi dursinee itti qophoofnee turre. Haaluma sanaan immoo mana barumsaa keessatti dungoo jechuun guyyaa lama osoo hin baratiin ol dhageenyee karoorfannee turre. Achiin karoorri sun nu milkaa'uu didee guyyaa kaleessaa mana barumsaa akkuma dandeenye daftara keenya baatannee garagalle odoo hin baratin. Yeroo garagaluuf jirru sanatti immoo karaa gubbaarratti nu eeganii humni hidhatee jiru agaazonni jechuudha. Duubatti deebi'aati mana barumsaa keessa turaa jedhanii achiin nutti seenanii nu dabadabu yeroo kaan daree dareetti deebinee osoo hin baratin turre. Kan ikkirri mana barumsaa immoo akka nutti ol hin seene nurraa dhorkaa ture. Mana barumsaa seennan nuti kilaasitti deebinee sirba caalaa fa'aa waan akkasii kana banannee harka qaxxaamursinee suura ka'aa turre. Hin barannu jennee barsiisotaanis walii galee barsiisonni sun hin barsiisnu jedhanii turanii. Isa booda gaafa hojjaa duraa yookaan immoo wiixataa wal agarra jennee barsiisotaanis barattootanis adda adda gallee har'a mana barumsaatti hin deebinee jechuudha. Barattoonni mana barumsaa kanaa dubbisne tokko tokko akka jedhanitti adda bilisummaa uummata Tigraay wayyaaneen gaaffii karaa nagaan gaafachaatti jirru nageenyaan deebisuu dhiisee afaan qawweetti amanuun itti aantummaa dhabuu mootummichaa agarsiisa jechuun dubbataniiru. Ajjechaa fi hidhaa kana xumuratti gochuudhaaf wareegama kaffalamuu qabu kaffaluudhaan bilisummaa keenya gonfachuu barbaanna kan jedhanii barattoonni mana barumsaa Gincii ilmaan Oromoo biyya alaa jiran tokkummaan qabsoo keenyaaf akka nuuf tumsan barbaannas jedhaniiru. Osoo nuti karoorri nuti qabannee deemnu garbummaa caala du'atu filatamaadha isa jedhu san. Kanaaf jecha immoo dhumnu samma fedhumnu si guyyaa tokkicha qaamni tokko nu deeggara yookaan immoo waan ta'ee qaamni ala jiru kun nu gargaara jennee fi duuma filannee itti deemaa jiru. Waa qabu akka dafee amma siyaasatamaan nu gargaaru waa akkas nan kadhadhaa saba koo kan duuba jirus nan kadhadhaa bilisummaa waan immoo akka nu qaqqabsiisu kadhadha. Sochiin 9/12/2015 mana barumsaa keessanitti eegale akkamiin yaadatte jennee wayita barataa kana gaafannus akkas jechuun dubbata.
yeroo sanatti Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru irratti akkamitti uummanni Oromoo akka gurmaa'uu fi rakkoon kun ammoo karaa kamiin akka fala argatu akkasumas ammoo uummanni Oromoodha akkam cimsee humna akka ta'uu danda'u kan jedhu tilmaamni tokko ni dubbatama ammoo qabatamatti kana jedhamee wanti ibsamee hin jiru. Kan qooda irratti fudhatani waldaalee hawaasaa qofa moo abbootiin amantaa yookiis jaarmiyaaleen siyaasaa irratti qooda fudhataniiru? Hunduu qooda fudhatanii jiru. Fakkeenyaaf waldaan hawaasaa Oromoodhaa kan akka Awurooppaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa fi Ameerikaa kanarraa guutumatti irraa qooda fudhatanii jiru. Akkasumas waldaaleen amantiilee hedduutu jira kanneen akka Musliimaa, Kiristaanaa fi Waaqeffataas dabalatee kanneen biroo bakka bu'uun irraa qooda fudhatanii jiru. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromootis seenanii jiru. Hogganoonni jaarmiyaalee siyaasaa as keessatti ni argamu. Walumaa galatti hawaasa Oromootii fi uummata Oromoo sadarkaa addunyaa irraa bakka kanatti argamanii namoota xiqqaatee 1,000 tilmaamamu kan walgahii kanarratti yaa'ii kanarraa qooda fudhachaa jiran. Haa ta'u mee gara dhumaa irratti tarii waltajjiin kun yookaan korri kun gaaga'insa siyaasaa ta'e namummaadhaa sarbaminsa mirga namoomaa biyya Itoophiyaa keessatti keessumaa ilmaan Oromoo irratti kan waggaansaa boor ta'u 12/2015 godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii magaalaa Giincitti eegale sana yaadachuun illee akka darbu abdiin godha. Mee wanti kun hagam egeree Oromoo fi Oromiyaa irratti fala kennee darba jettee yaadda? Maalis tilmaamta waltajjii kanarraa seensuma isaarraa? Kun tilmaama nama tokko odoo hin taane tilmaama nama hundaati. Keessumattuu uummanni Oromoo biyya keessa yeroo itti duuchaan mootummaa Itoophiyaatiin ajjeefamaa jirutti hedduun yeroo mana hidhaatti itti dararamaa jiruu fi biyyarraa baqataa jiru kanatti korri kun maaliin gadi ba'a? Akkasumas kora kanarraa uummanni Oromoo hoo maal eega? Wanni korri kun bu'uura femeessuu yookaan yaa'iin kun geggeeffamaa jiruu fi qaboon isaa ijoon isaa maal kan jedhamu nama hundatu keessa gaafiin jira. Haa ta'u immoo egaa namoonni asitti hirmaatan hedduunis waldaaleen hawaasa Oromoo irraa argaman kunniinis akka milkitti eegaa jiru. Korri kun maal akka isaa maal akka ta'u hin beekamu. Haa ta'u malee odeeffannoolee argamneen har'a itti banamiinsa isaati. Guyyaa biroo immoo yaadannoo jedha. Yaadannoon kun akka tilmaamaatti yoo laalle akkuma ati jette godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii magaalaa Gincii keessatti guyyaa boruutii waggaan tokko guutuu jechuudha. 12 jechuudha. Mormii Oromiyaa keessatti geggeeffame. Guyyaa iftaanii ammoo itti baya yookaan cuunfaa walgahii yookaan yaa'ii kanaattu dhihaata. Egaa kana keessatti boruuf iftaanis har'as ta'ee boruuf iftaanis maal akka geggeeffamuuf jiraatu waa waliin arginu ta'a jechuudha. Haa ta'u galatoomi ulfaadhu Usmaan Hukumee kora waltajjii Atlaantaa Joorjiyaarraa ibsanuuf kenniteef. Galatoomi. Magaalaa Buraayyuu keessatti saamichaa fi reebichi jiraattota irratti waraana mootummaan raawwatu akkaan hammaatee jira jedhu jiraattonni. Poolisoota Oromiyaatu guyyaa uffata siviilii uffachuun uummata basaasaa oolanii halkan isaantu dabarsee nu kennaa jira jedhan. Jiraataa magaalaa Buraayyuu tokko naman dubbise erga labsii yeroo muddamaa as jireenyi keenya akkaan yaaddessaa ta'aa bulaa jira jedhu namni kun. Nagaan gadi baanee deebinee gara manaatti galuuf onnee keenya nu dhaataa deema. Uummati hundi sodaa guddaa keessa jiraata. Bakka itti dhaabamnee sakattaamnullee hin beeknu. Maal akka nu mudatus hin beeknu. Sagaleen dhukaasaa meeshaa gurguddaa hin jiraatin malee magaalaa keenya keessa kan nuti oollu dirree waraanaa keessaa jedhan. Namni kun akka jedhanitti yeroo ammaa dargaggoota hedduutu qabamaatti jira. Maanguddoota hedduun reebamaa oola. Kan uummata qabsiisu immoo poolisootuma keenya kan naannoo Oromiyaatii jedhan. Akka isaan jedhanitti poolisooti kun guyyaa guyyaa uffata siviilii uffatanii bakka uummati walitti qabamee jiru keessa deemaa oolu. Galgala isaan koomaandi poostiitu keessa deemee odeeffannoo argatan irratti hundaa'uun namoota qabaa buluu jedhan. Baay'inaan poolisiin Oromiyaa hojiin isaanii bakka uummata keessa deemanii uffatuma noormaanii uffatanii uffatuma finaaroogii waan adda addaa kan uffatanii isa booda guyyaa keessa hidhataa gandaa ta'e illee irraa fudhatan ni jira. Sassaabamaa jira kunis warroota waraqaa ragallee itti qaban hundaayyuu irraa sassaabamaa jira. Maaliif kan uummata dhiisatiin uummata fe'eetu kan waraqaa ragaa itti baafatee jiruyyuu irraa fudhatama. Kan hidhataa gandaatti illee akkasumas warroota shakkan jechuudha. Yaati abaawoodhaa akkas jechuudhaan warroota shakkan hunda irraa fudhataatiin jiru. Namni kun akka jedhanitti eenyu akka meeshaa qabuuf hin qabne kan keessa deemee saaxilus namootuma kanaan dura sadarkaa adda addaatti itti gaafatamummaan mootummaa kana waliin hojjechaa turanidha jedhan. Bulchiinsi magaalaas aangoo yeroo sanitti yeroo ammaa kanatti tajaajilu hin qabu. Akkasumas warroonni kaabinoota illee aangoo hin qabanii isaan ofii isaaniitiif basaastuu nuu taha jedhanii nuuf hojjeta jedhanii filatanii itti leenjifatanii of jalaan deemanii uummata gandarraan deemuudhaan agartee dargaggeessa qabsiisaatiin jiru. Isaan amma komaandii poolisii hojjetaa jiru. Akka naannoo keenyatti waraanaan bulaa jiraniti.
Isaan kun uummaticha keessa waan jiraataniif jecha oolmaa dargaggootaas ta'ee lafa maanguddooti magaalattii itti walitti qabaman hunda tokko tokko waan beekaniif dabarsanii laataa ooluu jedhan. Korri hoogganoota Oromoo idila addunyaa waltajjii isaa guyyaa jalqabaa Atlaantaa magaalaa Joorjiyaa irratti guyyaa har'aa eegalee jira. Iticha guddataa riippoortara keenya Usmaan Ukkumee dubbisee jira. Akkuma beekamu egaa yaa'iin hoogganoota Oromoo yookaan Oromoo Leader Convention guyyaa har'aa Atlaantaa magaalaa Atlaantaa Joorjiyaatti gaggeeffamaa jira. Akkuma beekamu korri kun kan jalqabee har'a sadaasa 11 bara 2016. Egaa akkuma beekamutti waldaaleen hawaasa Oromoo bakka bu'oonni waldaalee hawaasa Oromoo akkuma dhufaniin maqoota isaanii ibsatanii jiru. Kanaan alatti ammoo waldaan hawaasa Oromoo Minisoota obbo Tashitee Waaqoo pirezidaantiin jechuudha. Hawaasa Oromoo guutummaa addunyaarraa dhufan erga simatanii booda manguddoonni Oromoo akkasumas bakka bu'oonni amantiidha eebba geggeessanii jiranii. Eebba kanaan akka uummanni Oromoo keessattuu korri kun kora milkii fi kora gammachuu itti ba'a. Kora kanaatis akka uummanni Oromoo qaama qalbii guddaan irraa gammaduu fi irraa itti waan guddaa irraa eeguun wal duraa duubaan eebba taasisanii jiranii. Usmaan, waltajjiin kun yookiis immoo korri kun maal faa akeeka, maal faa irratti kan fuulleffate jedhameedha kan himame, seensa isaa irratti wanti ibsame yoo jiraate? Haga ammaatti wanni ibsame hin jiru. Egaa akkuma beekamu kallattiidhaan miidiyaa OMN'fis kan hayyamame bahiinsa isaati malee guyyaa boruutiif iftaanii yaa'iin kun itti fufa. Yaa'iin kun boruuf iftaanis kan itti fufu yoo ta'u har'as jalqabee jira guyyoota 3 jechuudha. Kanarratti akka kallattiidhaan hin waraabamnee fi kan waraabames akka hin dabarfamne tarii namoonnis bilbila dhuunfaatiin akka hin waraabnee fi akka suuraalee hin kaafnes bifa of eeggannoo fi seekuriti ta'eedhaan kan akeekkachiifni kenname. Kanaaf maaltu jalqabaa fi booda maaltu ta'a xumurri isaa hoo akkam ta'a haga ammaatti wanti beekame hin jiru. Maaliif sababa haala tokko tokko of eeggannoo addaatiif jechaaf ibsuun barbaanne jechuudha waldaaleen hawaasa Oromoo waan kana qopheessan. Haa ta'u mee maaliif akka miidiyaan yookiis immoo iddoo sanatti sagalee waraabuunis ta'e miidiyaadhaan akka hin dabaramne maaliif wanta beekte qabdaa? Beekuun baay'ee rakkisaadha. Haala of eeggannoo fi walgahiin kun walgahii bifa icciitii ta'eedhaan yaa'iin kun icciitiiti. Kanaaf icciitiin kun asuma keessatti hafuu ta'a. Wantoota barbaachisu qofa ibsa akka godhamuun alatti kun asumatti icciititti hafa kan jedhamu ibsi waldaalee hawaasa Oromoo bakka bu'oota kanaan ibsamee uummataaf jechuudha. Kanarratti egaa maaltu akka ta'uu fi maaltu akka gaggeeffamuuf ta'u wanti ifatti beekamu jiru. Haa ta'u immoo tilmaamaan yoo akka namoonni tokko tokko himanii dhageenyutti keessumattuu haala yeroo ammaa kana biyyaaf keessa deemanii ilaalanii galgalumaan dhufaniiti qabu namoota manumarra deemanii. Iddoo namni itti baay'inaan argamu sakattaa oolu guyyaa poolisoonni isa booda galgala bakka humna dabalatanii dhufaniituma ijoollee manaa guuranii reebuudhuma jawoodhuma kana bakka komaandi poostiidhaan kanatti goranii uffata burreeffatan kana bakka gaafiin kanaan hin jiru jimmadhanii atiriiranii bu'aniituma mana shakkamteer taati manni keessa fattashamaadhuma bakka kana sanii hin jiru bakka mana seenanii fattashanii namtichuma sana qabanii deemudha jimmadhaniitu. Caal jedhaniituma fudhataniituma deemu bakka baay'ee bu'ee achi bu'eessaan beekamu yoo beeksisni dhaqee gaafate har'a boruudhaa yaxaarraamaa jira dubbisaa kanumadha. Kana saniin hin jiru bakka kana balleesse kanarratti argame waan hin ta'in sobeen hin jiru kanuma bakka jimmadhaniituma manaa fuudhanii qabu as deebisuun hin jiru beeksisatti hin deebi'u. Kana booda iddoo itti fudhataman hin beekamu bakka kana jedhaniitu hin beekamu. Hojiin poolisii Oromiyaa wanni inni ta'e duubatti as deebi'anii uffata normaa akka keenyaa kana uffataniiti uummata keessa oolu. Guyyaa bakka uummanni baay'inaan oolu galgala garuu iddoo uummanni baay'atu sana hunda isaa ergaa xaarratanii namoonni kun namni kana jedhanii komaandi poostii sanatti gallachiisuu isaan maqaa dhufanii buuranii deemuudhuma bakka galgala siin qabamaa guyyaa fi naamma taachaan isaan namoonni dhuma bakka tokkotti galanii yookaan shaayii dhuguuf yookaan hoteela tokko seenan ergaa arganii dawwaluu fi eessoo silkiin cufamne bira ga'uun tokkichuma bakka. Akka namni kun jedhanitti namnu walamanuu dhiiseera. Hundatu wal sodaata buraayyuu keessaa eenyuun akka ta'e waan hin beekneef jecha hundumatu birrataa nagaa wal gaafataa jedhani hidhaan ammoo oolee bulee akkaan nurratti hammaataa deemaa jiraa jedhan. Buraayyuu akka ijoolleen maqaan isaanii daddarbeera isaantiin fardaan gaarii dhumarree oofan keessaa dhimmadhaniiti gaariituma hojjetanii gaarii irraa isaa jiranii koottaa deemaa jedhanii kaleessaa majja kootiniin argaa ture.
nyaatanii reebanii qaban. Oomtu maaltu wajjin nyaatee dhugaa maaltu wal sodaatee jira. Namumti amma yoo nama miskiinii tokkotu keessa taa'ee si kenna waan ta'eef amma birriidhaan mootummaan kun kan uummata balleessaa jiru birriidhaan namuma noormaanii kana ofitti qabaniituma birrii si kaffallaa waan akkasii kan jedhan amma buraayyuu keessa naannoo Shawaa Meedaa kan jedhamu ijoolleen keessa oolan ijoolleedhuma beeknu keessaa birriidhumaan wanti jedhaniituma birruma kaffaluu nutti fakkaata. Amma bakka ijoollee baay'ee kan qabsiisaa jiran namoonni nuti beeknu keessaa ijoollee kanarratti qabsoofnee hin qabanna gaafa jennee hin jennu ijoollumti nu beeknu hin badan amma nu biraa beektaa bakka badanii amma nama biraatti annitti jijjiiran. Namni baay'een qabamaa jira maaltu siruma bakka amma abbaa qabeenya hiyyeessaa hin jedhamu walumatti yaassafamaa jira akka jiru. Hunduma isaanii qabu bakka kana gaafiin qabu kun bakka tokkoffaa wanti ni ta'u amma diishoota manarra jiru kana nama OMN isaatii dhaggeeffatu information sirriitti nu guura jedhanii isaan nama qabu galgalumatti seenanii fuudhanii deemu bakka gaafiin qabu kun. Godina Shawaa Bahaa magaalaa dheeraatti humnoonni waraanaa wayyaanee namoota nagaa hidhaa fi reebaa jiraachuu jiraattonni dubbatanii bal'ina gabaasa kanaatiif itichaa guddata. Manguddoon godina Shawaa Bahaa magaalaa dheeraa irraa dubbisne akka yaada isaanii OMN'if qoodanitti labsii yeroo muddamaa sababeeffachuun humnoonni waraana mootummaa wayyaanee namoota hidhaa fi sarbaa jiraachuu isaanii dubbatanii. Namni kaadiyyaa yookaan